kudha saddeet digdamii shan sababni isaa fakkeessoo gaafa walitti ida'an meeqa waan ta'eef subscribe share tolchaa gaaffii yaada qabaatan gara koomentiidhaan na beeksisuu ni dandeessu. Viidiyoon keenya har'aa kun barattoonni hedduun gaaffii na gaafataa turanii gaaffii isaanii deebisuudhaaf kunooti hojjetaa jira. Isaanis like tolchaa viidiyoo tokko ammoo dhuguma barattoota biroodhaaf illee akka dhaquudhaaf viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti daawwadha. Sababni isaa yoo daawwatan YouTube illee barattoota biroodhaaf erga yoo daawwanne callisane yoo buustane YouTube ammoo barattoota biroodhaaf ergaan jiru jechuudha. So hanga xumuraatti ilaala isaniin jedha jechuudha. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenya har'aatti haa ceenu jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa akkuma beekamu ministirii bara 2016dhaan dhumneerraa jechuudha. Hanga danda'ame hanga yeroo kenni geessetti hojjanna jechuudha. So gaaffii tokkoffaa lakkoofsa duwwaa tuqaa 36 bifa firaakshinaa yoo ibsamu kam ta'a kutaa 6 barattanii jirtu. So fakkeenya lakkoofsa akkasii kan dijitii qofa beekuu kan dijitii dhumarra jiru meeqadha baay'inni isaa tokkodha moo lamaadha moo sadeenne beekuu kan. So gaafa dijitiin tokko ta'e 10 goon fakkeenyaaf dijitii tokko kan jennu meeqa dijitiin dhumisaa tokko duwwaa tuqaa tokko zeeroon booda jechuudha dijitii jiru tokko waan ta'eef 9 jala meeqa innaa 10 gaafa lama ta'e fakkeenya kanuma fudhadhu maan tolchina 36 jala meeqa 100 gaafa dijitiin lama ta'e 100 gaafa 3 ta'e 1000 dhaase hanga barbaannu deemuu dandeenya. So erga akkas tolchinee akkas tolchinee dhiisuun kan salphisuu kan hoo salphas ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kun salphas 9 jala 10 qofa innee dhiisa. Kun garuu salphas fakkeenyaaf 36 lamaadhaaf qoonnu meeqa ta'a 18. 100 illee lamaadhaaf qoonnu meeqa ta'a 50 ta'a. Kana malees 18 lamaadhaaf qoonnu meeqa ta'a 9 ta'a. 50 lamaadhaaf qoonnu meeqa ta'a 25 ta'a. So hanga xumuraatti salphisuu qabdan jechuudha. Gaaffii kamiyyuu hojjetan hanga xumuraatti salphisa. So deebiin keenya meeqadha 9 jala 25 jechuudha. Maan jedha danaa asii gadi irratti lakkoofsa bakka paa galu kamedha. Paa jechuun kana jechuudha. So beekuudhaaf ammoo kana beekuudhaaf isa jalqabaadhaaf isa xumura lakkoofsa itti aanu beekuu qabna. So kana waan ta'eef 9 jala 4 kana hin beeknare hin beekne ida'uu ta'a. Kana hin beeknare hin beekne ida'uu ta'a. So kanas iddoo kanaas jechuudha. Akkuma ida'aa deemuudhaan xaa jenne callisni xaa jenna. Sababni isaa fakkeenyaaf 3 kana nuu dhufa. So gaafa walitti ida'anu kun meeqa ta'a 3 xaasa. 9 jala 4 ida'uu meeqa ta'a 3 xaata jechuudha. So kanammoo walqixa meeqa inneerraa walqixa 3 inneerra. So 3 xaa ida'uu 9 jala 4 walqixa meeqa inneerra 3 inneerra. So maan tolchina dhufnee hir'isuu 9 jala 4 jenna. So baay'isuu 4 jenna jala 4 jenna 12 irraadhaan 9 gaafa hir'isnu meeqa ta'a 3 jala 4 iddoo kanammoo 3 xaa kannaa jechuudha. Xaa qofaa tambisiisuudhaaf maan tolchina jala 3 hiiruu jala 3 3 badaa 3 jala 4 hiiruu 3 maan tolchina 3 jala 4 akkuma jalqabenne bakka wal jijjiirranne irra miti tokko jala 3. So 3 badaa xaan kenna meeqadha xaan kenna tokkorra 4 jechuudha. Xaan kenna tokkorra 4 yoo ta'e amma immoo hin laakkuwanna jechuudha. Bifa salphaadhaan hojjechuudhaaf jechuudha. Kun 9 jala 4 miti ree 9 jala 4 yoo ta'e isa kana beekuudhaaf tokko lamaadha miti ree isa kana yoo ta'u 3 ta'a. So lama waan ta'eef tokko jala 4 ida'uu meeqa tokko jala 4 meeqa ta'a 2 jala 4 ta'a. So maan tolchina 9 jala 4 ida'uu meeqa 2 jala 4 meeqa ta'a 11 jala 4 jechuudha deebiin keenya jechuudha. Yoo barbaaddan isa kana ammoo argachuudhaaf 11 jala 4 4 miti ree
meeqa tokko jala afurii mateen tokko jala afurii meeqa ta'a 12 jala afurii meeqa ta'a 3 ta'a jechuudha. Bifa kanaadhaan akka hojjannu jechuudha hanga xumuraatti jechuudha. Salphifaadha jechuudha. Bifa salphaadhaan akkasanii galuuf irra deddeebi'aa hojjaa saniin jala afurii hin ta'u 10 jala afurii hin ta'u. Kanaafuu meeqa inni irraa 11 jala afurii jechuudha. Deebiin meeqa ta'a 11 jala afuriiti jechuudha. Isa gaafii sadaffaa hariiroo tuuta lakkoofsota adda addaa lama gidduu jiru ilaalchise sirrii kan ta'e isa kamidha. Amma kana beekuudhaaf akkuma beekamu kan lakkoofsa intijeerii keessa jiru hundi lakkoofsa naachuraal yookaan isa lakkoofsa laakkaawii jettan san keessa ni jiraadha. Hin jiraare? Hin jiru. Amma negatiivii as lakkoofsa laakkaawii keessa hin jiraa? Hin jiru. Xn gaafii lama ba kan lakkoofsa intijeerii keessa jiru hundi lakkoofsa hundaa keessa ni jira. Hin jiraare? Hin jiru. X eeshi isa caala kan lakkoofsa raashinaalii keessa jiru hundi lakkoofsa hundaa keessa ni jira. Hin jiraare? Hin jiru. X kan lakkoofsa intijeerii keessa jiru hundi lakkoofsa raashinaalii keessa hin jiraadha. Hin jiru hin jira. So kanaafuu deebiin kamidha? Daarratti argamu jechuudha. Kana beekuudhaaf kun negatiivadha of keessaa qabu. Kun ammoo negatiiva of keessatti hin qabu. Kana malees kun negatiiva of keessatti hin qabu. Kun negatiivas lakkoofsa deesimaalis qaba. Kun hin qabaare hin qabu. So haala kanaadhaan addaan baasuu qabdan. So deebiin isa daarratti argamsanidha jechuudha. Isa gaafii afuraffaa maal jedha? Mallattoo sirrii gidduu lakkoofsa lamaanii galee dhugoomsisa kam? Kan ammoo beekuudhaaf yoo barbaadan gara deesimaalitti jijjiiruu yoo barbaadan qaxxaamura baay'isuu yoo barbaadan wal fakkaachisuu ni dandeessu waamsisa isaanii jechuudha. So nu ammoo akka nu salphatuudhaaf maan goona qaxxaamura baay'isna jechuudha. Kun meeqa ta'a? 36 ta'a. Inni kun meeqa ta'a? 35 ta'a. So kamittuu tarare kana jechuudha. Jaarraa torbattuu taraa jechuudha. So kamidha ka fayyadamnu jechuudha? Isa kana fayyadamna jechuudha. So deebiin isa irratti argamudha. Gaaffii isa shanaffaa. Gaaffii inni shanaffaan immoo duwwaa tuqaa 9 jedhee iddoo kana poozitiiva jedhee duwwaa tuqaa 2 jedha. So ama wanta beekuu qaddaan iddoo kana irratti wanta siniin jedhu ama iddoon kun maalidha? Poozitiivadha. Ama yeroo tokko qormaata irra akka sadeefa fiduu danda'ama. Duwwaa tuqaa 9 negatiiva jedhame asamoo negatiiva duwwaa tuqaa 2 jedhan. Ama negatiiva maan ta'a? Poozitiiva ta'a. Kun poozitiiva ta'a. Kun ammoo poozitiiva negatiiva maan ta'a? Negatiivuma ta'a. So maan goona kallattiidhaan duwwaa tuqaa 9 hir'isuu meeqaa? Duwwaa tuqaa 2 jechuudha. So maan tolchina? 5 irraan 7 hir'isuu hin dandeenya? Hin dandeenya. So kanaafuu 9 irraan liqeeffannaa jechuudha. Wal liqeeffannu 15 irraan 7 ta'uu meeqa ta'a? 8 ta'a. Iddoo kana meeqa qannaa? 8 qannaa. 8 irraan 2 hir'isuu meeqa ta'a? 6 ta'a. Tuqaa duwwaa tuqaa meeqa? Caarratti argamu kanaadha jechuudha. Isa gaafii jaffaa. Gaafii isa jaffaa isaa dalagnu negatiiv 7 jala 8. So baay'isuu meeqa? Negatiiva 15 jala 21 jedha. So jalqaba maan tolchuu qabna? Negatiiva kana negatiivaadhaan baay'isu. Negatiiva yoo baay'atan maan ta'a? Poozitiiv ta'a waan ta'eef jalqaba balleessuu qabdan jechuudha. Akka sanii salphatuuf jechuudha. Ka salphatullee jira, lakkoofsa salphatullee jira salphisuu qabdan jalqaba. Amma 15 kun salphata. 15 gaafa 3dhaaf hirru meeqa ta'a? 5 ta'a. Kun meeqa ta'a? Kun ammoo 7 ta'a 3dhaaf yoo hirru jechuudha. So iddoo kana meeqatu jira? 7tu jira. 7 kana 7dhaan balleessina. Iddoo kana 5 qannaa. Iddoo kana ammoo meeqatu jira? 8. So meeqa ta'a? 5 jala 8 ta'a jechuudha deebiin jechuudha. 5 jala 8 waan ta'eef ilaala. Amma iddoo kana san dogongorsuudha. Negatiiva 5 jala 8 amma hin taane hin ta'u. So kunneen hin taanu. So deebiin isa irratti argamudha jechuudha.
So gaafii isa torbaffaas haa dalagnu. Gaafii inni torbaffaa negatiiva 21 jala 8 hiiruudha. Iddoon kun ida'uu fakkaata. Hiiruu meeqa 9 jala meeqa 24 jechuudha. Amma kana ka salphatu jiraate dafnee jalqabumaanu salphisuu qabna jechuudha. So akkasanii salphatuudhaaf ka salphisnu sunis jechuudha. So mee haa salphisnu. 9 kana 3 dhafoo yeroo meeqa ta'a? 3 ta'a. Kunoo 24 3 dhafoo yeroo meeqa ta'a? 8 ta'a. So meeqa arganne? Negatiiv 21 jala meeqa? 8 hiiruu meeqa? 3 jala 8 jechuudha. Kanaan dura kaan hin beektana mala kaan akkaataa itti hojjettan kanaan dura barattaniittanii gola keessatti. So negatiiv 21 jala 8 erganneeni bakka wal jijjiirra jechuudha. Kana lamaan jechuudha. 8 fi 3 wal jijjiirru 8 jala meeqa? 3 ta'a. 8 8dhaan bada. Negatiiva 21 kana 3 dhafoo hiirru meeqa ta'a? Negatiiva 7 ta'a jechuudha. Deebiin keenya isa kamidha? Isa kanaadha jechuudha. Isa baarratti argamu jechuudha. Negatiiva 7 jechuudha. Ishi gaafiin inni biraa immoo ishi Aadde Dibaabeen waldaa liqiif qusannaadhaan dhala baaqee persentii 17 kaffalachuurra qarshii 35,000 liqeeffattee hojii daldalaa jalqabde. Yoo liqaan kun dhuma waggaa 3tti kaffalamu ta'e dhalli xumura waggaa 3 qarshii meeqa ta'a jechuudha. Amma dhalli sun meeqa ta'a? Liqaa ishee liqeeffatte piidha. Meeqadha? 3,500 jechuudha. 35,000 jechuudha. Kana malees reettiin meeqadha? Reettiin ammoo persentii 11dha. Waggaan meeqadha? Waggaa 3 time waggaa meeqa? 3. So dhalli ishee meeqadha? So maan tolchina? Paa baay'isuu raa baay'isuu maaqa taa'inna jechuudha. So yenna paa meeqadha? 3,000 fi 35,000dha. 3,000 35,000 baay'isuu meeqa? 11 jala meeqa? 100 baay'isuu meeqa? 3 jechuudha. Maan tolchina? 100 kana 0 kana 0 kanaadhaan balleessina. So 350 baay'isuu 11 baay'isuu 3 yoo walitti baay'istan meeqa? 11,000 fi 550 argattan jechuudha. So kanaadha waggaa 3 booda ishiin kan argattu jechuudha. So deebiin isa kamidha? Isa irratti argamu kanaadha jechuudha. Ishiin iskuweerii lakkoofsota negatiiva 11 jala 7 ta'e jechuudha. Iddoo kun 9 fakkaata 7dha jechuudha. 7 maal ta'edha? So kanaan dura negatiiva 11 jala meeqa? 7 hin dogongorina. So maan goona? Iskuweerii isaa barbaanna. So iskuweeriin negatiiva 11 jala 7 baay'isuu negatiiva 10 iskuweer jechuun lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isuu matire. So negatiiva dhawu baay'isnu badanneera. Hin bada. Isa hin dogongorsiin qormaata irra san dogongorsuudhaaf fiduus ni danda'u waan ta'eef 11 baay'isuu 11 meeqadha? 121. 7 baay'isuu 7 meeqadha? 49. Yoo salphatu ta'e hin salphisnaa kun waan hin salphanneef 121 jala 49 ta'e. So deebii barbaanna. So kunooti deebiin isa caarratti argamu kanaadha jechuudha. 121 jala 49 jechuudha. So viidiyoon keenyadha kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolcha. Gaaffii yaada qabaattan garaa komentii nannabeelle waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa tura. Naa jiraadha. Karo
hirmaattan hundi keessan akka miseensa guruppii chaanalii Learniju chaalenjii kana irratti akka hirmaattan. Sababni isaa isan qormaata bakka fudhattan jechuun godinota Arsii, Harargee jirtu, Wallaggaan jirtu, Jimmi jirtu kun marti keessan qormaata iddoo fudhattan irraanii qormaata fakkeenya barsiisan godhatti taqoo hundi keessan kaafattanii gara guruppii Learnijuutti ergitan. Kana malees barataan biraallee Arsii irraallee kaafatee gara koobbii Learnijuutti. Kana malees barataa Wallaggaa irraa kaasee innis gara guruppii Learnijuutti ergeen booddee noo isan kadhibe kamittuu akka isan rakkise fuuneet ammoo yuutuubii irratti hojjannee isaniif gadhiisna. Kunis sa'aatiin 12 wiixataan hanga kamisaatti gaaffiin kun kan isaniif dhiyaatu yommuu ta'u innis guruppii teelegiraamii Learnijuu chaalenj kan jedhuudhaan kan qophaa'e yommuu ta'u hundi keessan chaalenjii kana keessatti akka hirmaattan kabajaan isan gaafadhaa. Baga gammadnee baga waliin gammadnee baga gammaddan.